wani namni guyyaa kana naasoo jiru alleen arkoo jira dhaga'uu jira namni hundillee na gaafatu jira an garuu nama kana hundalleen sodaanne tamam ifa amanaa jechuudhaani jaalatee akkasumatti amana teetillee akkasumatti si amana atilleen yoo if amante tamam if duubatiin deebiin sinjaa anaafati bakka naafati yoo walii gille nama takkollee hin galchuu see galee tanaafu please fuutti yaaditi if duubatiin deebiini akka namni tokkollee narraa sin furanne injiraamti haa anillee nan ba'uchisiin sinjaa qalbillee nan jaarse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu jirtu Ramadaan akkamii jajjabaattanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanti isinii qabadhee dhufe akkuma kaleessa waadaa isinii galee icciitii hajjii gadi baasa jedhee isinii waadaa isinii galee jira. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kaleessa waan inni naan jedhe argitanii jirtanii daa'ima keetaa itti guddifadhu jennaan daa'ima keessirriitti guddifadhu dura eenyutu deessiin jedhee dura anatu deessiin jedhee yoo barbaade guddifadhu yoo barbaade immoo mana raba qabadhuuti deemiti dalaginaan jedhe yoo barbaade immoo namaa kenninaan galchuu wanti na galchuun jiru naan jedhe. Kanaafuu ani namaallee kennullee miti isaallee kennullee miti sarratti illee gatee deemu miti ani waan manni naan jedhu anillee bakka inni deemu baree jira ani durayyuu bakka inni deemu bareetan jira doksee fi dhuma obsee fi dhuma yookiin hin jijjiirama laata yookiin ajjinarra jijjiirama boru jijjiirama namni dogoggoraati hin fooyyaa jedheetuman obsaa fi dhuma dhoksaa fi dhuma akkasumatti dabarsaa ture. Inni garuu waan jijjiiramu dhiisaati waan fooyya'u dhiisaati ittootti jabaate akkuma ijoollee waggaa 15 akkas godhata. Namoonni baay'een immoo karaa koomentiitiin qabiitii sisinaan jechaa jirtanii isallee qabee isisuu wallaalee miti innis bakka abbaa ilmoo kiyyaati hin fooyyaa bakka jijjiirama namni amma dogoggora jedheetuman bira daddarbaa fi obsaan qaba waan ta'eef otoo nama biraati yoo qaata qabee hidhaatti isa darbe ani garuu obsa waan hin qabuuf xiqqoo namni jijjiirama namni dogoggora jedhee man bira daddarbaa malee waan biraati osoo hin taane garuu obsi yoo narra darbanis omaan godha omaan isa hiisisallee isa tol dadhabame maaliin godhare yoo obse dadhabe akkamiin godha warroonni yaadan na bira dhaabbattanii na gorsitanillee na galatoomaa naa jiraadhan isiniin jedha ammallee na bira dhaabbadhan isiniin jedha du'aa keessaniinillee na bira dhaabbadha akkasumas bakka dogoggoretti illee na gorsan isiniin jedha namitti inni bira deemu sana silkidhuma isaarraa arge lakkoofsa fudhadhee jira. Guyyaa tokkotti bilbilee inni abbaa ilmootee akkuma nama hin beekne maataataa dhaabii wanta akkasii sin baasu jennaan maaltu si galchee si wanta si galchuun jiru aniif inni wal jaalannaanii si wanta si naqu jiru jettee naan rabsite aniif inni walii galleetu jirraa jidduu keenyaan seeninii atu jidduu keenyaa bayii si maaltu si galchee naan jettee naan rabsite. Akkasumas immoo sagalee isaa waliin haasa'an guyyaa tokko tilifoona manatti dhiisee isheen sagalee ergitee fi tilifoona isaarraa argadhee dafee gara tilifoona kootiitti dabarfadhe. Sagalee sana obsee waan hin dadhabeef amma ol sinii baasaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa amma obsee dadhabeera waan ta'eef obsi narra darbe na guuteera waan ta'eef amma icciitii isaanii lamaanuu ol sinii baasuuf hin deemaa obsaan na eeggadhaa isiniin jedha. Anumaa isaanii gochuu hin danda'u isaan of hin kabajne waan ta'eef ani maaliif isaan kabajare isaan of hin kabajne maaliif isaan kabajare kabaja abbaat ofii kennamitiire. Kanaafuu miidiyaa irratti of arganii ani sagalee isaanii ol isaan baasaa kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan obsee waan irra darbe akkana godhaa jira. Yoo natti aartanillee dhiifama naa godhaan isiniin jedhaa dhiifama isin gaafadhaa. Badiin koo fi badii isaanii yoo ta'ellee nutti murteessan isiniin jedhaa. Amma dhuma sagantaa kiyyaa itti na hordofaan affeerraa kiyyaa nama akka koo waan takkanas hin mudate hin dhabamta waan ta'eef kanaafuu warri takka kooti kun hin jirtu warra akka koo jaarsi keessa manatti sin gubee otoo mana jirtanuu bayee ala ilaalu hin jirtu jedhee yaada kanum takka koo taatan kun kan ol baafachuu dadhabdanii hin jirtu jedhee yaada. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa otoo sin ta'eeti mee maal gootamee na gorsan karaa koomentiitiin na barreessaa. Amma gara numaan hordoftoota kiyyaa gara icciitii isaaniitti sin dabarsaa sagalee isaanii dhaggeeffannee walitti deebina.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتا فيا نجا كيتي هاجي نقوما فكنا بدين الرا مالي سبلي سن الرابط يا لمن كنين مالف بدي ما سنجابرن سنجو سوق أو جدي من أولين جنين دوري ليش تكنا بدين الرا أرد أما دروري ندفو قبلها ورويان جمعة وانتهف الخمسة إيش الخمسة وجقوني كأنا فتي تمام أكستي جمعة برو سوقي وجزيمنا سنجاوان إيدا وجلالنا ولين جنين تره نادولي سكين كيتس شوفادا نين دولا شوفادا يبلك بنردو ندو بسي لقيت بدين كارو دركما دروري Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sagalee ishii dhageessanii jirtanii kunoo ishiin illee gaafachaa jirti. Guyyaa lamaan kana eessa jirtaa eessa baddee suuqii deemna naan hin jenne isin malee ribbina qabuu didee maal ta'ee jechaan jirti. Ishii dhiisee immoo kan bira deemee jedhee tan shakkaa jiran illee guyyaa lamaan kana manatti illee hin galle eessa dhaqee laata. Ajjiin dubartootan qofa waan ta'eef gara dhaquu ishiinis hin beekne natti fakkaate. Garuu waan nama goota ishii illee hanqatu ishiinis booda akkanuma taate ammaaf itti fakkaate malee. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kana bichaan se'ina kana bichaa isinitti hin fakkaatin gudiin kan biraallee hin jira amma sagalee ishee isin dhageessisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاجي لقي فدوكا وني نمني بياخنا ناسو جرو ألين أركو جرا لقو جرا نمي هندي اللي نقافتو جرا أنقرو نما كان هندي اللي سوداني تمام إفا أمانا جولاني جالتي اللي كسمتي أمانا تيتي اللي كسمتي سي أمانا أتي اللي نيو إف أمانتي تمام إف دوبتين دي بيني سنجا أنا فاتي بقى نغتي يولي قل نما تكل ينقل شو سيقلي تنافو كيز واندا فوتي هاديتي يكتوبتين ديبيني أكنا متأكلنا راسين فرني إنجرام ديخا أنا اللي نمبوتي سيني سنجا قلب اللي ننجارسي بايتك سجال الله Dhageessanii hojii jirtan hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee tokko si jaaladha. Ilaafuu maali namni sirraa nan fudhatin ishiin illee akkuma namarraa hin fudhanne namni sirraa nan fudhatin jechaa jirti. Waan moofu goota namallee ganaa shakkaa jirti. Namni haatattoon ilmoo namantu jedhaniire ishiin illee nama manuu dadhabde nama akka sirraa nan fudhanne akka narraas hin fudhanne jechaa jirti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ofii ishiitiyyuu kunoo jaarsa namaa fudhatte akka namni sirraa narraas hin fudhanne jechaa jirti. Amma garuu xiqqee keessa na seensisa waan ta'eef yookiin ajjiidhuma kan du'a yookiin ana du'a yookiin immoo ishiitu du'a. Ani garuu amma xiqqeetti seeneera. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa du'aayinaa godhan isiniin jedha. Wal dhiisuun taatu gaamma. Amma na tuttuqa waan ta'eef wal dhiisuun taatu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa nama callisu kana waanuma sodaate wayitti fakkaatanii ani kabaja isaaniitiif hin callisaan kabaja hajjiitiif hin callisaa garuu isaan kabaja of hin kennine waan ta'eef isaan illee sodaadhee miti waan ta'eef isaan tunna tuttuqee na kaase waan ta'eef amma wal dhiisuun taatu isinillee du'aayinaa godhaa amma viidiyoo biraate walitti deebinutti nagaannaa turan isiniin jedha.